yoos immoo nuyi fayyina guddaa akkasii isa gooftaan ofii isaatii jalqabatti dubbate tuffannee attamitti isa jalaa baana ree? Andu'a namaattin gammadu kanaaf yaada garaa keessanii geeddaradhaatii jiraadhaa jedha Waaqayyo Gooftaan. Waamichi Gooftaa yemmuu si ga'e oddeen deebi'u jettee afaan keetii baay'ee. Waamichi Gooftaa yemmuu si ga'e oddeen deebi'u jettee afaan keetii baay'ee fooniif biyya lafa raawwattee gantee jaalallee keerra maaliif deebitee maal anaaf iftee Maaliif kosta deebii lakkii mana paaketee mee haareffadhoo kakuu kee yaatee. Waamichi Gooftaa yemmuu si ga'e oddeen deebi'u jettee afaan keetii baay'ee fooniif biyya lafa raawwattee gantee. Kanaaf Waaqayyo Gooftaan maccaa ati saba kanatti Waaqayyo Gooftaan maccaa gara kootti deebi'aa anis gara keessanitti nan deebi'aa jedhii himi. Kana ana Waaqayyo Gooftaa maccaatu dubbate. Sagalee Waaqayyo keessaa gabaabaatti gara Waaqayyootti deebi'uu waan jedhu walii wajjiniin ilaalla. Waaqayyo saba isaatiin
gara kootti deebi'aa jedhee waamichatu inni godhuu fi sagalee waaqayyoo iddoo kanatti dubbata. Waaqayyo inni saba isaa gara ofiisaatti waamu waaqa isa kam yoo jenne isa jaalalaan gara namootaa dhufe isa ilmaan namootaatiif ofiisaa dabarsee kenne waa ilmaan namootaatiif isa fannoo irratti du'ee dhiiga isaa dhangalaase du'a keessaa gara jireenyaatti abaarsa keessaa gara eebbaatti ilmaan namootaa isa waame waaqayyoodha. Obboleessa koo atis obboleettii koo waamichi waaqayyoo inni dinqisiisaan kun kan si ga'e jireenya waaqarraatti hirmaattu kan taate kan boqotte kan aara galfatte har'a immoo gooftaa kee kanarraa jaalallee kee kanarraa waan adda addaatiin gowwoomfamte gara booddeetti kan deebite hawwi biyya lafaa ta'uu danda'a fedha foon keetii ta'uu danda'a gowwoomsaa seexanaa ta'uu danda'a kanaan gara booddee keetti kan deebite tarii wanti baay'een har'a sii guutee ta'uu danda'a argattee ta'uu danda'a. Sana dudduuba kan jiru garuu jireenya kee lubbuu kee balleessuudhaaf akeeka diinaa akka jiru akka yaadaan qabduun barbaada. Kanaaf waaqayyo har'a gara ofiisaatti ilmaan namootaatiif waamicha godha. Kakuu keessa ganama gaafa waaqayyo gara ofiisaatti si waame fuula isaa duratti jilbeenfattee kakuu isa galte sana har'a akka yaaddu akka yaadattu waaqayyo hin barbaada. Gara waaqayyootti deebi'uudhaan lubbuu keetiif foon keetti afuura keetti boqonnaa guddaa akka argattus dubbiin waaqayyoo hin dubbata. Tarii gooftaarraa erga deebitee nagaa kee durii kan dhabde jaalala kee durii kan dhabde ayyaana kee durii kan dhabde simboo kee durii kan dhabde waaqayyo har'as harka isaa bal'isee gara ofiisaatti si waama. Kan kufee hin ka'u kan dogoggore sin deebi'u jedhee waaqayyo sagalee isaa irratti dubbata. Waaqayyo akka namni kufuu danda'u beeka akka namni dogoggoruu danda'us beeka. Gaddi waaqayyo inni guddaan garuu namni erga kufee ka'uu dadhabuu isaati erga dogoggorees dogoggora isaa keessaa deebi'uu dadhabuu isaati. Obboleessa koo waan baay'ee dhabde waan baay'ee gattee obboleettii koo atis waan baay'ee dhabde gaddaa kan jirtu waaqayyo harka isaa bal'isee gara abbummaa isaatiin gara ofiisaatti si waama. Gara waaqayyootti deebi'uudhaan immoo waaqayyo irraa adda ba'uu keetiin kan dhabde ayyaana kee kan dhabde dibata kee kan dhabde ulfina kee kan dhabde nagaa kee kan dhabde jireenya kee kadhataa durii waaqayyo akka inni sii deebisu amantii guddaadhaan yeroo kana sitti dubbadha. Garaan waaqayyo har'a siif raafamaa harki isaa immoo siif bal'atee waaqayyo gara ofiisaatti si waamaa jira. Obboleessa koo waaqayyo si jaallata obboleettii koo waaqayyo har'a si jaallata sagalee waamichaa waaqayyo kana yeroo dhaggeeffataa jirtu lafa jirtutti obboleessa koo atis obboleettii koo atis fuula waaqayyo duratti gadi jechuudhaan qalbii kee diddiirrachuudhaan kakuu keessa ganamaa waaqayyo wajjin akka haaressitu waamicha guddaa siifan godha. Yesuus Kiristoos si jaallata kakuu kee siif haaressaa ayyaana kee sii deebisaa simboo kee sii deebisaa. Haleluuyaa.